Dubbii lafa hin buune. Biyya lafaa kanarratti waan baay'een dubbatamee hin ta'in hafeera. Garuu dubbii tasuma lafa hin buune tokkotu jira. Innis dubbii Waaqayyo dubbatu yookiin sagalee Waaqayyooti. Dubbiin Waaqayyo dubbate lafa kanarrattis Waaqa irrattis duris ammas amma bara baraattis hin raawwatamiin hin hafu. Waaqayyo egaa baroota keessatti karaa baay'ee dubbii isaa dubbateera. Waaqayyo ofiisaaf dubbataa tureera, hin dubbatas. Ergamootaanis dubbateera. Uumamaanis dubbateera, raajootaan dubbateera, dubbachaa jiras. Yesuus ilma isaatiinis nutti dubbateera. Waaqayyo waan inni dubbatu tasuma lafa hin bu'u. Fakkeenyaaf Waaqayyo dubbii karaa raajii Ermiyaas, Isaayyaasii fi raajoota kaan keessaan dubbate hundumaa raawwatee dhalootatti agarsiiseera. Raajoonni kun akkuma keenya nama turanii ta'us Waaqayyo karaa isaanii waan dubbate hundumaa raawwateera. Waaqayyo ilma isaa Yesuusiin akka nuuf ergu, akka inni du'ee du'aa ka'u, akka inni dhalootaaf furii ta'u, baroota dheeraa fi raajootaa fi fakkeenya hedduudhaan Waaqayyo dubbataa tureera. Raawwatees immoo agarreerra. Eega dubbiin kan raajootaan dubbatame hundumtuu raawwatame, dubbiin Yesuus jedhe immoo caalaattuu raawwatamuufi jira. Dubbiin Yesuus dubbate baay'inaan Wangeela Maatiyoos, Maarqoos, Luqaasii fi Yohaannis keessatti barreeffamee jira. Yesuus fakkeenyaaf akkas jedheera. Tikseen gaariin ana, tiksee gaariin lubbuu isaa hoolootaaf hin kenna jedheera. Kunis kan inni argamu Yohaannis 10:11 irrattidha. Akkuma jedhee tika isaa isa gaarii jala jiraannee tiksee gaarii ta'uusaa bara jireenya keenyaatti argineerra. Ani argeera. Dabalees Yesuus akkas jedheera. Karichi dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu jedhe Yohaannis 14:6 irratti. Innis raawwatameera. Nuti waan isatti amannee fi ijoollee Waaqayyoo taaneerra. Hafuurri isaas immoo kana dhugaa nuuf ba'a. Hafuurri Waaqayyoos immoo nu keessa jiraata. Dhugaan Kiristoos dubbatees immoo jireenya keenya birmaduu baaseera. Kanaaf unuunuu dhuga baatotadha. Dabalataan sagalee Waaqayyoo mul'ata Yohaannis 1:7 keessatti akkas jedha. Kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jira. Ijji hundinuu isa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Gosi nama lafarraa hundinuu isaaf hin wawwaatu. Eeyyee akkasuma hin ta'a jedha. Kanaaf Yesuus keenya akkuma dubbii Waaqayyoo jedhu deebi'ee dhufuuf jira. Innis raawwatamee in argina. Guyyaan inni duumessarraan mul'atu sana warri itti amananii in gammadu. Warri isa simachuuf itti amanuu didan immoo in wawwaatu. Akka guyyaa sana warra wawwaatan keessaa hin taanee fi har'a isa simannee maqaa isaatiin haa fayyinu. Waaqayyo isin haa eebbisu.